Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafoni akkam jirtu sinin jedha akkuma duranii tamas video ko siya kudha tokkoffaadha jechuu kutaa kudha tokkoffaa qabadhee dhiyaadheetiin jira. Videoon ko kudha tokko ta'us lakkoofsaan kan qabame kudha tokko ta'uu danda'a jedheetii yaada. Har'a aappiin kun isin fayyada jedhee kan yaadudha. Aappiin kunis maali? Haala kamiin akka itti lakkoofsa nam tokko qofa aappii fayyaatuun taani lakkoofsa nama mistirattiin barreessitanu, mistirattiin dubbattanu, mistiratti ergitanu, mistira isiniif ergu haala kamiin itti isa qofa qollofattan akka paaswordiitti godhattan isin agarsiisudha. Aappiin kunis aappii Play Store irratti argamudha. Kaffaltii tokko malee gadi boofamaa jechuudha. Aappiin sunis WhatsApp irratti jechuudha. Fakkeenyaaf aappii sana argachuudhaaf jalqaba Play Store keenya keessa galla. Ega Play Store irra galtanii as gubbaa bakka search kanatti maal barreessitan WhatsApp dhiifama keyboardiin koo arabeeffarra waan jiruuf gara ingiliffaatti deebisa jechuudha. Obsaan eeggadha. Amma maal jennee barreessina as gubbaa irratti WhatsApp chat locker jettanii barreessitan. WhatsApp chat locker kan isiif yoo kana jechuudhaani isa kana WhatsApp chat locker jettanii yoo barreessitan dhiifama waan dheeresseef jechuudha. As gubbaarratti kan isinitti mul'atu kananni isarra tuqxan. Sanaan booda aappii kana duraan fayyadamaatiin jira. Garuu isin agarsiisuuf jecha yoo install godheetiin jira. Amma garuu install godha. Walumaan akka ordofnu jechuudha. Haala kamiin akka itti banamu jechuudha. WhatsApp nam tokko qofa lakkoofsa nam tokko qofa haala kamiin akka itti kan nam tokkos ta'e kan nama kudhanis ta'e nama mistiratti dubbatan nama mistira isinitti dubbattu hiriyaan kan keessa yoo paaswordii keessan beekate garuu paaswordii kan aappii kanaadha hiriyaa keessan kamirraa dhokfachuudhaan mistira keessan Facebook WhatsApp keessa jiru ni dhokfattu jechuudha. Hiriyaa keessan kamiifuu koodii aappii kanaadha beeksisuu kan qabne garuu isin gaafadha jechuudha. Aappiin kun eega gadi bu'een booda maal goona amma open goona. Sanaan booda haala kanaan eeganuu ba'ee in opsina. Afaan filadhu jedhaa jira. Afaan fakkeenyaaf Ingiliffaan filadha. Ishee kanarra tuqtanii afaan filattan jechuudha. Ishee kana jechuudha. Ingiliffa filattaniin booda okay gootan. Sanaan booda enter password. Passwordii gashii jedhaa jira as gubbaarratti jechuudha. Passwordii feetan amma fakkeenyaaf uummata dhiifama beeksisa. Duwwaa saddeet galchuu ammas passwordii galchee irra deebii jira. Duwwaa saddeet asitti immoo maqaa tokko barreessitan. Maqaa kan keessan fakkeenyaaf yoo passwordii kana dagattan waan ittiin lakkoofsa namicha sanaa bantan. Amma fakkeenyaaf maqaan kee Jaafar jedhee haa barreessu. Jaafar okay godha. Fakkeenyaaf as okay tuqtan. Okay as gaditti mul'atu. Sana booda mallattoo double yookaan ida'uu kana jechuudha. Ifama beeksisa ida'uu kana tuqtan. Sana booda as gubbaa tuqtan jechuudha. Lock WhatsApp chat kan jiru kana tuqtan. Sana booda okay gootan. Achi booda eega as keessa sin galchee ofii isaatiif sin galche gada deemuudhaan as gadi deemuudhaan WhatsApp chat locker kan jiru kana tuqtan. Ofiirra waan jiruuf on gootan. Okay gootan. Of booda deebisan amma booda jechuudha. WhatsApp chat lockerii eddee jedhu sana off kan ta'ee jiru on eega gootanii booda deebitanii ammas bakka double yookaan ida'uu kana tuqtan jechuudha. Mallattoo ida'uu kana ammas bakkuma duraanii lock WhatsApp chat kan jedhu kana tuqtanii amma okay gootanii kallattiidhumaan gara WhatsApp keenyaatti kan achi nu dabarsuudha. Mee fakkeenyaaf Abu Saamir kana haa filadhuuni. Akkasumas nambaraa ida'uudhaaf ammas dhiifama kun beeksisaadha. Beeksisa baay'ee dhufa. Ammas ida'uu mallattoo double sana gootanii nama biraasitti hidhatanii jechuudha. As tokkodhaan Ibroo ibsaa kanaaf filadhuu fakkeenyaaf okay goona.
mee fakkeenyaaf isaan kun paaswordii hin gaafatamu hin gaafatanu mee WhatsApp irra deemnee walumaan ilaalla. Abu Samirii fi Ibro Ibsaa akkam paaswordiitti godhee argaa jirtan jechuudha. WhatsApp keessa kanaadha asirratti tuqa. Sanaan booda mee Abu Samir irraan tuqa. Abu Samir kun akkuma haala argaa jirtan kanaan paaswordii na gaafatee jira jechuudha. Paaswordii sanatti naquudhaan okay yoo goone garuu nuuf banama. Aappii baay'ee bareedaadha. Nam tokko qofa nama maannoo mistira keessan ittiin dubbattan nama mistira isinitti dubbatu waan mistira isinitti ergu waan mistira isatti ergitan qofa qollofachuu keessa deemtanii jechuudha filattanii haala amma agarsiifameen keessa deemtanii nama filattan qolfiitti godhattanii hiriyaan keessan paaswordii moobaayila keessanii beekus garuu paaswordii nama mistira keessan qabee jiru yookaan immoo WhatsAppii keessan keessatti nama mistira keessan qabatee jiru beekuu hin danda'u. Isinis paaswordii aappii kanaa akka nam tokko hin beeksifne dhuunfaa keessanitti maaliif mistirroo fiidha dhuunfaa ofiidha mistira keessan nambaraatiin akka hin geenye isin jedha. Qophiin kiyyaarraatis qophii gabaabaadha isin fayyada jeetii yaada. WhatsApp chat locker kan jedhu kana buufattanii akka itti fayyadamtan abdiidhaan qaba. Gara fuulduraattis inshallah haaluma kanaan itti fufna. YouTube keessan keessatti Jaafar Kamaal search gootanii na argachuu dandeessan. Ammas Jaafar Android Jaafar Kamal jala deemuudhaan Jaafar Android isiniif gidee biraa agarsiisan viidiyoodhaan qopheessee kan isiniif dhiyeessuu nan ta'a jechuudhaani. Fakkeenyaaf Jaafar Kamal Facebook koo jalatti immoo na hordofuu ni dandeessuun isin jira. Inshallah viidiyoon kiyyaarraattis kanuma fakkaata. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi.